keessan eenyu eessarraa dhuftan? Maqaan koo Lamtuu Jaalaa jedhama. Sumaa ganda duwwaa sadiidha. Waan Waaqayyo lafa kanarratti isinii godhee tooraan dhugaa ba'a. Waaqayyoof galannaa ta'uu, nama har'aa ta'uu koo fi sabni Waaqayyoo naa galateeffadha. Guyyaan har'aa naaf guyyaa addaati. Masqala laashistee wayyaa adii kan uffatteettanii narratti hin ilaalina. Yesuustu seenaa koo geeddaree kanaaf wayyaa kan uffadhe malee agarsiifachuu yookiin natti bareedeen uffadhe miti. Wayyaan kun waggaa tokko ol taa'eera narra. Mana keessa jira. An wayyaa adii miti. Wayyaadhuma xinnoo daalacha uffachuu danda'u ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u waggaa 2 guutuudhaa fi dhiigni koo dhangala'aa ture. Ani guyyaa sabbataa mana Waaqayyoo dhaquudhaa fi danda'ee waan hin teenyeef darbees immoo egaa dhiigni koo waan dhangala'uuf nama gidduu taa'uun baay'ee natti hin tolu. Sababa kanaaf Waaqayyoof galannaa ta'u nama har'aan taa'ee si yaanne nam fayyadee si yaanne Waaqayyo nama har'aa na godheera. Mee isa nama har'aa nama kana godhe harka keessarree Waaqayyoon galateeffadha. Tole nama Waaqayyo yeroo isaa isiniif yeroo boo'ichaatu hin taane yeroo moo'ichaati Waaqayyo isin moosisee isin fayyisee akkuma amma dubbattan seenaa keessan giggeeree fuula saba isaa dura isin dhaabee memmee milikinni dhibee isin irra turee tu dhangala'uu dhiigaa qofaa hin ta'in maal fakkaata ture? Ani garaan koo kun akkas bukkeetti dhiitee ture. Sababii kanaatii fi dhiigni koo dhaabbatu ture. Ergi garaan koo kun dhiiteera mana yaalaa deemee manni yaalaa qorichas naa kennameera. Carariidhaanis rukutameera. Kana booddee immoo ati fayyuu hin dandeessu waan ta'eef opereeshinii taataa naan jedhanii ani immoo opereeshinii ta'uurraa hin filanne ture opereeshinii ta'uu. Yeroo mucaa kana godhadhee opereeshinii ta'eera waan ta'eef yeroo sana immoo jiila opereeshinii qaba. Sababiin isaa baay'een ulfaata waan opereeshinii inni qananiif ta'uuf inni rakkatee ta'u tokko miti. Garuu immoo an opereeshinii ta'uun barbaadu harki Waaqayyoo kana gargaaru waan hin amanuufi kanaaf garuma Waaqayyoo tan iyya ture. Lafuma namni ameen jedhutti suuta jedhee tanan nan dhaqa. Gara kamitti dhaqa akka sagantaan jalqabeen utuu ta'in dhuma jala. Sababiin isaa danda'een taa'u yoon taa'e dugdi koo kun olafaa tokko gadafaa danda'een taa'u. Karaa dheeraas immoo asii boordii deemeen beeku miila koodhaanii ani amma koo keetitti iyyuu hin deemu. Manaas hin ba'u yoon ba'us immoo fagoon naqu. Garuu mana keessaa gaafanii hojii kana hojjetadhu gaafa namni na waamu akka nama fayyaatti sagaleen koo fayyaadha. Garuu immoo iyyuu danda'ee waa tokko intiniin jedhu waan ta'eef yeroo buddeena tolchusi jilbeeffadheen eeleetti naqaa achumaa suutadhee kanan baasaa. Yeroo namoonni natti dhufan immoo abidda nafuufan jedha garuu hafuurri koo abidda biraan ga'u. Waaqayyo isa hidhaa koo hiike kana nama shakkodhaama garaan harka keessan rukutaa ilillee dhageessisaa Waaqayyo. Tole dhibeen kuni cinaacha koo bitaa kanarratti baay'ee nadhii ta'ee jira jettanii mana yaalaa deddeebi'ee ilaalameera jettanii sila yeroo isin biirootti toora qabsiiftan isin bukkeen ture. Kanarraan kan ka'e isa jalqabaa carariidhaan na rukutanii kanaa booddee immoo opereeshinii taata jedhanii karaa kan biraallee opereeshinii yoo taate iyyuu hin duuta kan jedhame natti raajamellee jira jettanii sodaa isaan qaba jettanii ani garuu amantiin koo opereeshiniin ta'uu mana Waaqayyoottan fayyan jedha jettanii garuu immoo gara mana qulqullummaa dhaqee Waaqayyoo waaqeffachuuf wanti na daangessu tokko jira ture guyyaa sanbataa waldaa dhaquu nan hawwa ture jettanii mee kanarratti maal fakkaata? Ani gaa guyyaa sanbataa waldaa dhaquu akka ittiin dandeenye yeroo naqu immoo gara dhumaarra gaafa naqu mucaa koo kanaaf daabberii tokko biteen ofii koos tokko bitadheen dhaqa. Maaliif jaalalli Waaqayyoo na keessa jira. Waaqayyo kana fayyisuu danda'us nan beeka. Waaqayyoos immoo guyyaa isaa eeggatee yeroon isaa ga'ee gara waldaa tiikamsa dhalootaa kanatti guyyaa tokko carariidhaan rukutadhee galee tuunciisu obboleettii tokko waammadheen dhuftee naani maaliif ciistaan naanna dhukkubeen jedheen beekootti waldaa saasii kana dhannaa naan jette jennaan gaafa dhufu akkaniin kufneefi na bukkee gorii garuu immoo yoo na qabdee deemteen dhukkubsatti jedheen akka namni narratti hin barreef ani namatti himachuun barbaadu. Waaqayyo duwwaattan himadhaa ismatu na dhaga'e. Guyyaa masaatu naaf ga'e. Kanaaf isheen akkasitiin na fiddee dhuftee guyyaan isaa guyyaa jimaataati guyyaa kadhataan turree
naani gaafa dhufnu namni waaqayyoon geelaawini nu dubbisanii maal barbaadanii ennaan kadhachuun barbaade akkanaa kadhatanii fi jedhee ennaan har'allee guyyaa sagantaa miti waldaan sagantaa mataasaa qabaa dhaqeen nama waaqayyoo siin gaafadhaa naan jedhan ennaan dhaabbanneen eegnee naani dhaqanii gaafatanii ol galaa jedhanii ol nu gashanii raajii namni waaqayyoo dhufanii naa kadhatanii waan sadii irratti naa kadhatanii isa jalqabaa nagaa naa kadhatanii isa lammaffaa toora jireenyaa naa kadhatanii isa sadaffaa fayyaa koo irratti naa kadhatanii kun hundumti isaayyuu waaqayyoof galannaa ta'u har'a toora naa galeera. Mee galateeffadhaa gooftaa. Tole of dandeessanii waan hin deemneef na kuffisa jettanii waan sodaattanii fi isin bukkee gortee obboleettiin sun akka isheen qabdee isin fidduuf kadhattan. Isaa booddee guyyaan isaa guyyaa kadhataa hin turre dhimmichi dhimma lubbuuti sardee waan isin fidee fi namni waaqayyo gola kadhataatti isin kadhatan. Bishaan qabannee waaqayyoon nu kadhatanii bishaanicha nan dhugee ittiinis nan dhiqadhee egaa humni waaqayyoo bishaan irra ture waan jedhu sagalee waaqayyoo bishaanichi kun akkana fayyisu namni kun immoo nama waaqayyoo akka ta'an sirriidhumatti amaneen ani raajota baay'een natti raajamaa tureera waan ta'eef maqaa raajii jedhamu dhaga'uun barbaadu ture. Maaliif ani waggoota kan hundumaa raajiin natti sirraajamaa garuu natti amantii dhabatee waaqayyo guyyaa isaa tun geenye ta'een beeku waaqayyo naaf lafuma kana irratti naa raawwate. Mee galateeffadhaa gooftaan abbaa saba kanaan lafa kanarra jiru galateeffamaadha. Tole nama waaqayyo yeroo abidda bobeeffadhullee jilbaan jilbeenfadheen hicciitiin irra jiru dhibee kana dhokfachuudhaaf jedhee namatti mul'isuun barbaadu garuu baay'een cinqame jettanii mee dhibeen kun waggaa meeqa akkasin irra taa'e sila dubbattaniitu saba kanatti hima. Waggaa lamaaf narra ture akkasitti taa'ee zimmedhee jiraachuuf ijoolleen guddisa waan ta'eef ijoollee waaqayyo naa laata ijoollee sadii qaba isheen xumuraa ishee kanadha gooftaaf galannaa ta'uu garuu ani ijoollee durbaa immoo jaalladhu ture maaliif hin jaalladhu durban jibbatu hin ta'in of ilaaleen jibbeen waaqayyo girraa naa ajjeessa ta'e maaf naa laattee durbaan jedhee warri dhiiraa bakkee yoo bulaniyyuu yoo baay'ate hattuu dhadhamu malee waan ta'an hin qaban garuu ishee kana baay'ee tokko dhiphadhe waaqayyo immoo nan qaanessine ishee uumee bakkeetti hin gannee na fayyise Yesuus. Isa fayyise gooftaa galata gargaara sun gammayyu haleluuyaa. Kana qofaa miti dhuga baatiin kun waan guddaadha. Ani uffata adii uffachuu miti uffatuma sirriillee uffadhee nama gidduu deddeebi'uudhaa fi baay'eellee yaa'a ture. Bibir'achaan taa'umsa irra taa'aa baay'ee na rakkiseera waggaa lama guutuu jettanii mee dhibeen kun ergan isinirraa citee tureera. Dhuga baatii mirkaneeffattanii fayyina keessan fuula saba waaqayyoo fuula waaqayyoo dhaabbattanii dhugaa ba'uudhaaf jettanii turtani malee waaqayyoo karaa nama isaa dubbateen utuun turiin akkan isin fayyise dubbattaniittu kana qofaa miti mata duree gurguddaa sadan kanatu deebinaa ta'ee waaqayyo na hiikee fuula keessan durayyuu na dhaabe jettanii himimmaan qabachuu amma dadhabdanittistanii amma dhibeen kun isinirraa citeera. Dhibeen kun narraa citeera. Ani amma kunoo akkuma tooraan nama tokkotti wanti uumaan kaa'ee dhufutti toora galee dhumanaa dhufa guyyaa sadiitti narraa deema nagaadha hojjetachuu nan danda'a taa'ee ka'uu nan danda'a fiiguyyuu nan danda'a dur garuu miilla koo yoo kaaseen ejjedhu galanni waaqayyoo haa ta'u. Haleluuyaa saleeyyoo namarraa kaasu gooftaadhaan ilillee milkaa'ammayyu fayyina keessan mirkaneeffattanii dhuga baatuu taatan. Amman fayyaa kootii waaqayyoo haa galatu. Ofirratti ilaaleen amma waaqayyoon galateeffachuun qabaan dhugaa waaqayyoo dhoksuun qabu warri akka koo dhibee kamiinuu rakkattan dhibee kintaarotiisa ta'uu dhiyoo kana dhugaa baatii kintaarotiis dhaga'een ture warri akka koo kanas immoo cinqatii qabdan dhibee adda addaa warri qabdan iddoon kun iddoo fayyinaati waldaan kun waldaamatti hiikamsa dhukkubaas haa ta'u rakkinas haa ta'u waan hundumaa irratti waaqayyo ittiin bilisa nama baasudha waan ta'eef iddoo kana koottaa fayyaa. Akka kootti dhibee keessan irraa hiikamaa waaqayyoon dubbatu galanni gooftaan afittaa ammayyu namni waaqayyo ragaa qabatamaa ofirratti argamirraan kan ta'e sanii dhaamsa isiniif dhaamaniiru gooftaa isin babaatu godhee isin dhaabe ammayyuu taasisaa saba kanaa wajjin galateeffadhaa hinjiru tolaan akka kee harka keessan ol kaasaa beekaan wallaalaaf dubbatu jabaa dadhabaaf dhaabatu dhaatee gaariin akka kee jiraatu
አራራንጎቱ ዳርኪኬ ናመን ቁቁመ መልኬ ጎፍታ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ጎፍታ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ሜ ሂንጂሩ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ጎፍታ ኖችንደና ሂንጂሩ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ ሂንጂሩ ቶላ ነከኬ